biyumata ibakka biyumata achirraa laal Giriik deemtaa Giriik irraa Faransi seentaa Faransi irraa Ingiliis seentaa yookaan Kaanaada deebitaa gara barbaadde deemuu dandeenya. As bira dhufuun birrii meeqa barbaachisa? Ana bira moo? Turkii dhufuun. Na bira yoo dhuftanii siin miidhamta. Yoo wal agarre faan miidhamta. Qaallaatiin kaabannaa. Turkii dhufuun birrii meeqa fixa? Amma Turkii yoo deemanii dirqama warra akka achiin hin nafneef waraqaa lafaa nama gaafatanii jiran. Kaasa dammoo mana qabsiisanii namni injinni xaaxaa baay'isanii jiran duraanis yaadee ture yaani. Siigalee namni si finna naan jedhanii turanii. Janaan jiru daaspooraa qaba wallaahi laazim kama dhugaan daaspooraa qaba garuu kana na fiduun dhabe. Tokko eeggat abbafataa. Daaspooraa qabadee. Maasi fuunere daaspooraa qabatu. Jechuun kaakarattu wanni hundi sirriin jiru sa'aatii amma kanatti. Kana wal janaa jirraa baroo barbaade karaa hafuu danda'a. Anam si waamaan dhufta. Jechuun akkamiin namam ture yoo namti akka intala biyyaatti akka obboleettiitti akka akkami keessa. Akka wanni ittiin jedhin ka irra butaan godhin ka kophee hodhaan godhin jedhin. Akka jaartiitti akka obboleettiitti akka intala biyyaatti kaniin keessa akkamiin na fidda. Nee akkam barbaadda akkamiin si waama barbaaddaati. Jechuun ni jiraa mitiire. Ani amma wanni jechuun ni jiraame akkuma dasi jedhatti deemna ka. Garuu birrii meeqa barbaachisa yookiin anuma bira dhaabbatta akka biyyaatti. Ansi bira hin dhaabbadhu yoo si waame malee mataa miira. Barri baaqaate. Dadhabni rakkina jiraallee. Assalaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkami jirtaa lubboo? Nagaami akkami? Fayyaadha. Fayyaa wallaa bareedduuti yaa. Turkii tana Kaayiroo irraa deemuu ni dandeessaa jeemee gaafadhuun isaa. Turkii Kaayiroo irraa deemuu ni danda'ama. Maal jetta? Ooyee. Kaayiroo irraa deemuu ni danda'ama. Eessa deemte Kaayiroo irraa? Achi dhufu bakka jirtu kan. Turkii. Kaayiroo sanaan beeku ani Turkii irraa gara Faranjii kanan hin beeku. Gara Faranjii deemuun akka barbaaddetti. Maallaqa qabanaan. Maata ettariyaati maal deemne kun? Maallaqumaan baanaa bee. Maati etta? Naataati ani egaa naataati ani. Roza gaafii ajaa'ibaa gaafatte wallaahi maatii isaa. Wallahi dhuguma eega taa'uu hin danda'ame maa dallaala ta'uun oolu godhinnummaan kun qoon jennaa eeku. An dallaalaa miti kiyya nama dafqaan bulu dalagadhee bulaan. Asamma rooti keessaanillee asumna jedhi asirratti illee taatu jedhi. Eeshi bakka Turkiyyee bakka wallahi muudii manni jiraame nafsi walii gallaa bibi. Nama muudii qabatu san hin barbaadu beektaa nama muudii qabatu nama hin jedhu sanaan itee akkana godhii ananana jedhu san. Hin fedhan. Ati amma karuma danda'ame tokko gara tokko ni danda'ama. Garuu amma sa'aatii ammaa kanatti warri na fuudhu daasporaan kana fuudhullee taate waggaa 5-6 torballee yoo taa'e karaa seeraatiin deemuu barbaada. Garuu karaa Turkii maalii gara Dubaayii kana nigdii eegaluu barbaada si galee waraqaa baafadhee nigdii eegaluu barbaada. Hanga bakka yaade ga'utti jechuudha. Anka jedhu daaspooraa yeroo itti kana sida daaspooratti heerumuu barbaadde immoo maa daaspooraa maatti? Daaspooraa wanni an jaalladhuu fi Turkii kiyyaa jiqin qaban. Ji'a lamaan takkitti dhufanii si bira hin deemanii fataa hin jedhanii waggaa lama si bira dhufan. Haga kanaati murtaa taate jiraattan. Maaliif ganama ka'ee nyaata godhuu hin jaalladhu. Misaa qorsii, maaksasii, meeshaa dhiquu, huccuu dhiquu, mana xaraguu, naamni. Anama mana kiyya hundi isaa yoo xaragee torbatti yoo mannoo guyyaa lamatti irra deebee waa keessa aarsii awwaaratti tuqee moo jedhee minaamin jedhee xaraga. Amma guyyaa hunda jaarsina bira jiraate mul'inni citabbuu mul'ichitaa san cinqisan jibbe malee wanni akka dhiira Itoophiyaan jirtu. Yaa sun akkasuma taate garuu daasporaa nama fakkeenyaaf jeta kafaasii waliin fataadhee yoo akkasii kan seefaa si jalaa badu akkam taasifame fuuldura keetitti maal yaadda? Yoo badallee bara manaa godhee haafatu malee maaltu naan galchaati xummina gabbanyini ni kaaya fuudhu waa ni kaaya hiiku.
Bana Akkam nagaala. falatee bulma yaa Rozi. Nagame akkami fayyaa? Akkam jirtaasi? Laali yoo yaa akkamiin jaalata? Salaam alaikum. Kanatti si galchaa qoomii wanni baaliyo. Wallahi. Ani bar kiyya kooseen sanyii kiyya isin na taphachiisaa ture riftana. Ani bar amma kan jedhu ini daasbooraan cinqii hin qabanii dhufaniiti maan nama biraa deemanii higalee Sirri. bakka inni dhufanii amma kaasii kun cinqii baay'ee qaba malee dhiirri Itoophiyaa በጣም ጥሩ ሰው ነው ያለ ወንዶች የኢትዮጵያ ውስጥ አላችሁ በጣም ጥሩ ሰው ብር ካለ በሰማይ መንገድ አለ ጀዳ ወሬ ሶዳ አከሰ በቃ አይ ቀለል ጎዳኔ ሳኒ በ በቃ ቀለል ጎዳኔ ነው እንትሪ ላይፍ ይለ ቀለል ጎዱ እሱኒ ፊለኖ ነው ባየ በቃ ከነ ጭንቂ ምናምን ቀቡ ወከስ ጂአኩ ምናምን ጂአለማ ሲቢራ ዱፋኒ ጂአለማ ሰኒኒ ከብዳ ከጃባ ከነ ጎቴ ጅሬኛ ፈረንጂ ሰንጫለቲ ሙልፍተላል ሀገ ጂአለማ ኢሳ ሲቢር ጅረን ሰን አርጊቴ ጅሬኛ ፈረንጂ ሰንጫለቲ ሙልስታ ከዛ የሮ ኢሳ ሲቢራ ደማኒ ላልጩ ከነ ገነይተ ኡፍ ጀተ አኩራ ፈጠታ ወላሂ ላዚም ማነ ከነገስ ቢደ ኡ ጀተ baay'ee yaaddoo kun baay'ee yaaddoo guddaadha dubartootaaf. Mana keessa fiidee jettaa bara wayittisaa si biraa baa wallaa laasi dadhabbii wanta hojii kiyyamaa nyaadhauma jiru wallaa laasi sanumaaf daaspooraa jaalladha malee daaspooraan amma waan inni badeen maal inni beekta kana keessaa si shakka mobaayila kana faa hin dhaamsinii faa siin jaa si galee amma daaspooraa kan irra caalatti dadhabnee mataan nu gara galee shakkii baay'atan gariin. waan achi waan barbaadan dalaganii fi asitti akkuma jirri taatu san taana fa'a itti fakkaata si jala. Kaameraa isaanii jala quxuxurii kaameraa isaanii jala si barbaada. Yoo malama jiruu faranjii itti mul'isi jiruu faranjii jala hin arginetti. Itti mul'isa. Ji'a lamaan sanniin moo wallaahi laazim waayi tunaaba shaadama Oromoodhaa keessaan jedhanitti. Ji'a lamaan haftee. Daatun ani gongoree Oromoodha jedhee fuudhee malee faranjiidha akka isaan jedhanitti waan isaan barbaadan jiru addunyaa kanarratti miilallee haadhigee bakka asirrallee taa'ee hin jaan gaafa inni na biraa deema jedha gibbii kana keessa deeme maal taate alhamdulillah kan filaala millixee hin jaan. Kun fedhii nama baay'eeti garuu ati harkuma ishee baastee dubbatte be. Garuu bakka asi cinqan isaan gaafa achisitti ka'an bismillah wallahi wa billahi cinqii isaanii hin dandeessu. Shakkiin isaanii garii rabbi ta garii laaffise malee hin danda'an. Mee orees keessatti namni Roozii Baalee jaallattu mee waa kennaa fi amma giiftii kennaa hime. Dhugaa jirtu dubbatti. Akka jirtu dubbatti. Wallahi akka jirtu mu kennu. Warri soba jettani mootu onnee kennaa hime. Warri dhugaatti. Sobni onnee miti ka'a. Kookooyi. Fedhii dubartoota baay'eeti beekta. Ina gartaati jiruu tanarra bishaan itti dhuydi. Wallahi lazim maa akkamiin taaree bishaan kun birrii 50 amma xiqqishaan kun Itoophiyaa keessatti mana ispoortii birrii 60. Beeki anka jedhu amma laal. Asirratti mi'a lama fataa godhaa keessinni faranjiitti nagarra itti mul'isaate. Achi booda inni maal taate yoo maal taate achi booda. Gaafii sannan. Jechuun yoo danda'e achi na fidata yookiin namoota makiinaa bareedduu sinaa bita nama makiinaa diimtuu jaalladha minyootiin kee akkasii bita jedhee yaada inshaallah of duratti. Kaza makiinaa bareedduu sinaa bita mana supermarketii namni waa wayinaa bana yoo wanni hundi tasakka'amuu didee asuma ta'a annumaan dhalaa fi inni birrii manatti erga. Bakka chigiree lama. Achillee hin deemuu barbaadeen. Birrii maqixxee na haa ciibsu malee rakkoon takka hin jiru. Mali biya faranjii yoo deemte dhuma dalagatta bar asirratti amma wallahi biya faranjii yoo deemte bar duute dalagattee bar asirratti namni na arguuf bar hunda waamee ta'anii bar yookaan inni bar shiroo daabboo gogaa muuza keessa kaayee nyaata bar biyyuun faranjiitti asirratti qaama waamee qadarbu kun waamee agoodhu kun warri mana citaa keessa nagaan ciisaa jira bar wallahi laazi mee qabee nama warra asirraa
واحد دوكا ورا قند سابين نقولوا كذا ورثة أكم ورك يا مالك تاكس جريتشو والله ورثة أكم ورك يا أنا ما تيجي يا بادي يا جران أكم ما تيجي يا سنتي بادي يا كيس تاجي ورا إسرائيل كأنه كن نجتشو والله لازم نمنا أرجو نما ما تشارك إيشين سيدقت كيس أنا اللي دفت وان جران سانست مول والله لازم تركين كو لا ودي تجتاي كنافويو فايدان تكنجرت أستاين نجاكي يعني جولتي يقولي دليل مجولة ميك أفدا أفرني فدا بقى أفرني فدا دفع جي أول ada aja yang dalan wagga walira dale saratanya tikatari fata beraja لا atu jalama qofa woni jadarta kamit targatare daimatan ji alamatin dufain arkada gafa machi de ini dufu dale amale jalamatin dufain arkada gafa ni de budale jalamatin dufain arkada gafa ni de budale afarin ga haddemi manuma tokko barida isa villa ajaiba kana nabite makina ajaiba kana nabite hinuna tun debini yu man nago de jolete guddi fata sama birallatu isa anatti mo gafa isa barbade Kenya demne walarkine debina makka mich gralle yo ina chumana fewa gashi na birar gun barbado yo ina china fini ka wana rabu saka braheru makaman tu nagalche joleti waragalche yo ni kasir rambu no ini awan nakasi sunga enta ugarimti ana na idafi akasi tokko fahin kadad ana wana kana barbada in duftamon jaarti tanteti yaro sadi kadad achi ini dinnan rabbi let nangafatu wallahi rabbi let nangafatu wallahi awalan kadad lakki woni kana kun ana sirran ta uhindemu ko tugali ma ji ajja jittutti ji asadi afurtai ko tunalali debi qabenya taatun qabna wa transporti bicha barbaddu jedhan anu asitti inni waan hundana godhe mi transporti erga fi yo barbadi takka fura fudatu asi achitti ya wallahi rakkan da zoran tun ne mata nu gargaci te gara ero tokko bu'a qabdi ero tokko takka mo bu'a rozi amma fakenya diaspora me karka qabda mem wallahi billahi kuda sadde tarka qaba Rasadeti kana kesa ayyarat duftetni hundu blog nangoti chat dabbe isiratu kini kuda sadetan kana kesa ka walbeetu jirti yachi kesa jechuun amma kuda saddetti asa eegaltesa imbe hoane walla zamuni malti kitokera bahe barka ka eegale natti bane amma ke sanfa dufani tini nakanatti oso wano sinjenne le makano balle sita elani kuno na me kanna bira deme wallahi lazina masadi dabe kana antana debiti baka ana kuda sagala fa go tariyam ana akkamin ni beta kuda saddetta fan kana kessa namni bu'a qabu jechu yo an mata na dukku belle kinini na bitu danda'u Oi me WhatsApp ki jala tare lakke dufu la baka kana to ya daddu namni bu'a qabu ko assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh la feti jama bila ki yanka asni malumat wa kana na dorke jana ra jira ki ya budanya te ko me diaspora ergara namni irra caalle akkam barbaada beeta waan si dabbaru keessaan dhufaniitini afurii miti wal qawee namni bu'aana qabu nama 18 kana keessa kasirritti bu'aana qabu nama 3 qofa marre la sadi keessa wanti kam feeta nagderra jirta dhuke sadin kana keessa tokko Ingilis jira tokko ammoo Amerikaa jira tokko dammoo tuyyuu Jarman jira akbar Ingilis mo ka Amerika mo ka Jarman duro sa nirem ka Jarman ka Amerika guyyaa takka wallahi waan naddaan cufee heloo yalaan jenni guyyaa lamaa kun 35 na bu'e
أكبر لوكيتيا ما لبات نقدر رجرتامي جدو بالبلان كاس والله العظيم يا ربي ناديس يا ربي يا رجل دون جالتي ربي راس إسني متي كذا سني متي كذا والله أنا جرمان كان عارف كجرمان كان باي دوك أباف الله إسا تفجرني كي أكتر عيبس يكون إسا والله لازم أيه أنا Kerosiye jolle sadesan harar gedamu bale damu. Takiti si biyampe aku malah udah gak fata. Mas Jarri yo si gafatti jarri juga. Jarri nabe kani mira asra fama be kani mina ka asra TikTok irratti kadhu amma warra asilan fere chan warra TikTok sontani warra TikTok nagu mol gafanna warra YouTube irrannat fusi galin. Kaza takkitti nisi wani nan jettu anille biyi gesan esa dhalatte esa guddatte maaltu naangai gaafan Nama 18 nan jette 18 kana keessa diasporaan Itoophiyaan jiru. dhiira bichaa miti bar Okay, dhiirri Itoophiyaa diasporaan Itoophiyaa keessa hin jiru. dhalaanillee keessa jirti 18 kana keessa. والله وبالله وتلا دبرتين رجال دبرتين أو نفقات باي رجال تاني بقى ندتك والنافية دنجتشون أما يرو تكو البيه بويامي وأنا ركّت دفاع يعني كاتا كاونتي إرجناج أنا ما كسنجر diasporaan 18 kana keessa dhiirri Itoophiyaan jiru. Asafar kee jiru. والله الدقاس الدبدامي dhiira Itoophiyaa yoo akkam guddatte bakka ni jiraami wallahi ufjaju fillee osoo hin taane yookiin ammoo nama caalee osoo hin taane qalbiin kee dhiira Itoophiyaa nan buutu akkam fedhan isaa yoo barbaada bareedanii galubbuun tee gara dhiira Itoophiyaa nan deemtu maaliif ree ani nama miidiyaati dhiirri Itoophiyaa si argee waan barbaade si wajjin ta'uu barbaada andammoo maqaa biyya kiyyaa fi maqaa ganda kiyyaa maqaa kiyya eeguu barbaada kanaaf dhiira Itoophiyaatti baay'een diyaaddoon amma diaspora ani nagaasi gaafatanillee Kaachi jirullee dhiira Itoophiyaati garuu jechuun namni ani janaajjanu aslan nama umriin isaa waggaa 30 ol ta'e malee achi gadi hin janaajjanoon maaliif sababni isaa wallahi lazim na waggaa 30 ilaa 70 80 janaajjan ammaan warra ufgaatti warra juusii naamnaamin gadda walla maaliif beeka namni akkasii sun namni amma waggaa wo habibti tie namni waggaa 30 oli minaamin kunni wannan janaajjanuuf sababni isaa maal inni beekta maqaa keellee sin balleessanii maqaa keellee si eeganii amma namni kenna maqaa si balleessu ijoolleen tiin waan wadata dirre jedhanii waan hunda waliin tarreessuu barbaadan si galee kaza nama akkasiisan hin barbaadu nama kabajaa na godhuu fi kabajaadhaan taa'ee na wajjin haasa'u barbaada anama feemasa asirra jiru jechuu ijoollee hedduu asirra beekamtii qaban jechuudha na dubbisan garuu maal inni beekta waxateedhaan bakka ni jiraami bakka akkuma fedhan uf goggodhanii booda dhawaasin jedhanii maqaa si barreessuu barbaadan annama akkasiisan hin barbaadan nama gurguddaa nama yaadaan galeef wajjin oolaan wallahi lazim waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh Teebisa aslii kana fa'aa waliin maanaa somnareet. Aslii fa'aa wajjin naasaa hin quban qabu lakkiin beeku kanneen hin beekan. Walitti siyaa fidu walitti. Normaan no baradhus barachuu dhabus waan godhu isaafis waan godhu garuu guyyaa wayii wal dubbisanii jira. Asliin baay'ee seenaa takkanatti ta'ee tureyyuu haadhatii anaaf kuleen dhaqaan dubbisan jee gaafa kaanaatti isaan tuute jedhanii bakka hedduu takka qalbiin jina cabxee yoo gaafsaniiti wallaa laazim. Annaan walii sinfidee walii sinaa dubbisiisu. Normaanidha wal baradhillee rakkoon hin jiru nama maal rakkoo qaba wal guddisu. Ayya. Naatu walii sinfida. Kaza waan akkasiisanii nama waan akkasiirraa diduuf waan akkasiisanii fi siigalee malee waan biraa miti. Ijoolleen namni kennatti